Dhuftan maal hojjennu so jettanii inni tokko nagadi jedha, inni tokko mana nyaataa banidha, inni tokko suuqii bani, inni tokko kana godhi. Sinin jedha yaadni keessan bakka garagaraatti facaas deemtu achi deemtu birriin keessan san booda bakka harka duwwaatti haftu achi deebutumoo bakka kanadha. Kanaafiyyuu achi taa'atii karoorsaa. Waan hojjechuus ji'a lamaan tokko gaasin malee hin jiru namni bakka kaasiif achi deemtu achitti bakka akkas gugguutuun faffacaastu san booda gaa maalin jedha beektu sinu of eeggadhaa. Of eeggannoo taasisaa. Nuti kunoo maatiin keenya hiriyaan kee waggaa 3tti deemee mana akkanaa ijaaraati waggaa 8 achi taa'iti waan tokko soo hin buusin achi taa'i jedhanii nu lolaa jiru. Maalurraa haangii nama godhan yookaan immoo nama zarafaniiru ta'e immoo saamichaa yoo ta'e hin beeku. Isa beeka. Kanaaf akkasitti warroonni egaa akkasumatti isinitti tolee baay'ee gammaddanii gorsa akkanaa kana fudhattanii laayikii garuu tuquun jaalattanii. Miqqanyinnatiidha ta'uun beekon. Ani gaa ifaan dubbadha waan hunda laakiitti bu'a. Isa akkas jedhu moontu qiinaa gaa namoonni tokko isa akkasitti laakii akkasitti galabbatamaa kana tuqu laakiin kan akkanaati jechaadha. Isa akkanaa kana tuqaa viidiyoo bareedaa akkanaa isinii gadhiisaa jirra. Eegumsi kee waaqa koo jalaalli kee naaf bayyaate oolmaan kee waaqa koo galaata kee. Kan ilmaa kana fura qulqulluu waaqayyo tokko nameen. Kabajamtoota maatii waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam hundumti keessan kiristaanonni lafa jirtan maraatti nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu akkam nagaa jirtu. Ani waaqayyo guddaadhaaf haa galatu nagaa kooti. Egaan hundumti keessan iyyuu baga nagaa taatanii kun Sanbee Tiyuubiidha. Sanbeen Tiyuubii sagantaalee hafuuraa garaagaraa qopheessee isin biraan gahaa jira. Egaa guyyaa irraas mata duree isaarraa akkuma argitan wantoota tokko wajjin baranna jechaadha. Kanaaf hundumti keessan bakka jirtanitti nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Kana malee immoo Sanbee Tiyuubii keessaa waan garaagaraa ni argattu, barnoota garaagaraa, gorsa garaagaraa, faarfannaa garaagaraa ni argattu waan ta'eef hundumti keessan namoonni yeroo jalqabaaf dhuftan subscribe gochuun akkasumas viidiyoo kana laayikii gochuudhaan akka eegaltan maqaa waaqayyootiin isin gaafanna. Egaan kana malee immoo miseensonni keenya duraan turtan hundumti keessan laayikii fi sheerii akka gootan isin gaafanna jechaadha. Egaan bakkuma jirtanitti egaa arjummaa fi dhiifamni waaqa keenyaa Arsumaan dubroo Maariyaam eegumsi ergamootaa kadhannaan qulqulloota jaalalli duuka butoota hunduma keenya faana haa ta'u kabajamaa ulfaadhaa bakka jirtanitti kun Sanbee Tiyuubiidha. Irra deebiin bakka jirtanitti nageenya waaqayyoo. Egaan maatii Kiristoos wantoota hubanne keessaa wantoota beeknu keessaa namaaf yoo qoonne egaa waaqayyo irraas waan baay'ee arganna jechaadha. Egaa gaarummaan nuti biyya lafaa irratti hojjenne hundiyyuu waaqayyo nuuf kaffala jechaadha. Kana yeroo isiniin jedhu akkuma yeroo hunda jedhu nuti waan gaarii yoo hojjenne nuti waan waaqayyo jaalatu waan namni jaalatu waan namni hunduu itti gammaduu fi waaqayyo gooftaan keenya itti gammadu yoo hojjenne yeroo hunda biyya lafaa irrattis illee lafa deemnu hunda irratti namarraas waanuma gaariitu nuquunnamaa namarraas waanuma nuti itti gammannutu nuquunnama jechaadha. Kana yeroo isiniin jedhu waaqayyo irraas namarraas waanuma gaariitu nuquunnama jechaadha. Sababni isaas lafa deemnu hunda irratti waaqayyo waan gaarummaa qabu diina keenya jala nu dabarsee waan gaarummaa qabuun nu daawwata waan ta'eef waan gaarummaa qabu hunda nu agarsiisaa nuuf kenna waan ta'eef hundumti keessaniyyuu hamma dandeessanitti gaarummaa hojjedhaa, gaarummaa yaadaa nama hundumaaf iyyuu waan malu hojjechuun barbaachisaadha jechaadha. Kanaaf guyyaa har'aa kana immoo gaa viidiyoo yeroo darbe keessatti soo hojjedhe egaa fakkeenyaaf dheengaddas illee addaan kunneet ture. Egaa haala ittiin keessattuu namoonni biyya alaa jirtanii umurii keessan achitti fixaa jirtan waggoota baay'ee achitti xaaraa jirtan qarshiin isinii barakachuu didee qarshii isin hojjettan isiniif taa'uu didee kana malee immoo qarshii isin hojjettan maatii keessan irratti obbolaa keessan firoottan keessan irratti ergitanii sin jalaa balleessu malee warroota didaniif egaa furmaata dudubbachaa jirra. Yeroo darbees wantoota tokko kakaasaa turreera jechaadha. Egaa guyyaa har'aa kana immoo akkamitti akka kaawwachuu dandeenyu akkamitti qarshii kana walirra keenye baay'isuu akkamitti akka dandeenyu illee
egaa sinitti himuun barbaada jechaadha guyyaa har'aa kana. Egaani asirratti kanan sinitti himuu barbaadu tokkoffaan egaa isaa dheengadda addaan kunne yoo itti fufne amma jalqaba dheengaddagaa haala ittiin isin of eegdan illee egaa dubbachaa turre. Egaan guyyaa har'aa kana immoo egaa isin qarshii keessan akkamitti baankii kaawwachuu dandeessu. Egaa yeroo tokko tokko qarshii isin firoottan keessanitti obbolaa maatii keessanitti ergitanii isaan isin jalaa balleessu yookaan immoo buukii keenya irratti nu gashaa jettanii isaan irratti ergitu. Buukii keenya irratti erganna yoo jettan immoo hin ta'u achi teessanii ergachuu hin dandeessanii nutti yoo ergitan malee kan isiniin jedhan jiru jechaadha. Asumaan ani seenaan dhugaa kanan dhaga'ee gurra kootiin namni teechisee kan na hime jechaadha. Obboleettiin keenya tokko musliima. Egaa musliima obboleettiin keenya naannoo Arsiiti magaalaa Bishooftuu keessatti jechaadha. Mani nani kireeffadhee jiru naannoo sunitti jechaadha. Ollaa kootii mana tokko keessatti galla jechaadha. Gibbii tokko keessa jechaadha kan nuti ishee faana gallu. Egaa isheen kan jiraattu obboleessa ishee fi haadha mana obboleessa ishee faana ollaadhuma koo jiraatu jechaadha. Egaa yeroo baay'ee ni dhiphatti wantoonni hundi ishee dhiphisa ture jechaadha. Gaafii ni boossi har'a nagaa yoo taate buruu bakka amalli ishee tokko miti dhaabbataa miti ture jechaadha. Yoo kana maaluma taate jedheen ani gaaffii nutti ta'a ture jechaadha ijoollee wajjin. Guyyaa tokko egaa obboleessi ishee kun walitti waan dhiyaannuuf Abdurrahmaan jedhama obboleessi ishee kun. Abdurrahmaan maal taate obboleettiin kee amalli ishee akkasidha. Nageenya bakka amma nageenya yoo taate booda amala biraa bakka edaa isheen biyya Arabaa waggaa baay'ee turteetti jechaadha. Qarshii ishee kana obboleessa isheetti ergaa turte. Obboleessa isheetti waan ergiteef obboleessi ishee waan jalaa balleesseef waan inni qarshii ishee hunda taasise isinitti hima amma dhugaan isiniin jedha. Inni baay'ee sammuu ishee fudhateera jechaadha bakka achitti baay'ee dhukkubsatteetti dugdi isheellee bakka sirrii miti jechaadha dugda dhukkuba amma biyya keessatti yeroo turteetti jechaadha. Egaa kunoo obboleessa isheetu qarshii isheen biyya Arabaatti hojjette hundumayyuu ishee ganee achi dhuftee harka qullaa ishee hambisee naan jedha. Baay'een gaddee dhugaan isiniin jedha. Baay'ee gaddeteeti isheenis bakka haala kanaan baay'ee dhiphatte baay'ee tokko jechaadha bakka. Kan isheen amalli ishee jijjiiramaa ta'e jechaadha. San booda akkam ta'e maal ta'e jedhee yoon itti siiqee gaafadhu obboleessi ishee kun dafqa isheetiin mana ofiitii ijaarrate mana ammoo eeguu ijaarratee jedhan qarshii hafillee manarraa hafillee naa kenni jennaan badasee jedheeni obboleessumti ishee akkas jalaa godhee ishee xaarsee san booda deebitee biyya Arabaa kana deemuuf kaatee guyyaa tokko boolee deemtee booleedhaa waan xinnoon dogongoramee deebitee isarrattu baay'ee aartee deebuu isheetiifis jechaadha. Kanaaf waan baay'ee keessa dabartee ture amma waan isheen irra geessillee yoon yeroo ammaa kanatti beekuu baadhe jechaadha. Kanaaf egaa maalifan seenaa kana isinii kaasee namoonni wanti akkanaa isin mudate jiraachuu danda'a jechaadha. Dhugaan isiniin jedha firoottan keessan obbolaan keessan maatiin keessan qarshii isin biyya biraatti dafqitanii dhuftan isin jalaa balleessanii kan maraate jira kan of ajjeesu jira. Kan zim jedhee biyyaa kan bahu bakka tsabalaa garagaraatti bakka rakkatee hammeenya garagaraa keessa darbe biyya ormaatti hojjettanii dhuftanii haala kanaan yeroo isin jalaa balleessan namoonni isinitti dhaga'u namoonni aartan hedduu keessantu jira jechaadha. Kanarraa akka bilisa baatan akka baraaramtan jecha ani kanan iyyaa jiru isinitti. Kanaaf akkamitti kaawwachuu dandeessu isa jedhuuf jecha dhagaa. Egaa amma teeknooloojiin fagaateera. Ammas warroonni keessattuu immoo warroonni deemuuf illee kaatan biyya keessa jiraattanii deemuuf kaatan kana taasisa. Jalqaba buukii baafadhaa. Maqaa keessaniin akkaawunti nambarii baankii kamiyyuu deemaa baafadhaa. San booda buukii keessa isa baafattan lakkoofsa isaa fudhadhaa deema. Buukii isaa suma kaati lakkoofsa isaa fudhadhaa deema. Warroonni baafattanii deemtanis immoo namarratti ergitanii namni immoo buukii keessan irratti ergaa inni jedhamu sobadha jechaadha. Inni sobu bakka qarshii keessan sin jalaa balleessuuf maatii keessan obbolaa keessan hin gargaarinaa jechaa hin jiran. Garuu dafqi keessan kun inni isin dafqitan achitti hin dafqitu dhibee garagaraa irra buutu hirriiba dhabdu hunda caala immoo umurii keessan irratti dhabdu jechaadha. Hubadhaa. Umuriin keessattuu shamarran umuriin keessan dhaabbatee isiniin eegu. Kanaafiyyuu haala kanaan taasisuu qabdu jechaadha.
isin birrii isaan irratti ergitanii isaan immoo akkaawuntii keessan irratti ergu isin immoo akkaawuntii keessan irratti erguu hin dandeessan maaliif akkamitti mee isaan akkamitti danda'an gaafa dhufte baasuu hin dandeessu jedhu egaa akkaawuntiin kan inni cufamu akkaawuntiin buukii kan inni cufamu yoo birrii dhabedha yoo birrii 00 ta'ee fi isin deemtanii akkaawuntii kanan barbaadu narraa cufaa yoo jettan malee baankiin hin cufu cal jedhee jechaadha. Kanaafiyyuu isin bakka teessanii qarshii keessa yoo irratti ergitan gaafa dhuftan akkaawuntiin kan keessan mallattoon kan keessan suurri achirra jiru kan keessan maqaan achirra jiru kan keessan waan ta'eef ofuma keessan baastu jechaadha. Kanaafuu qarshii keessan namarratti hin erginaa nama gargaaru yoo barbaaddan immoo nama sun akkaawuntii isaa irratti maatii keessanis yoo ta'e obboleessa keessanis yoo ta'e eessuma keessanis yoo ta'e anuma isaa irratti ergaa fiitii gargaaraa malee qarshii hojjettan hunda baastanii nama biraatti hin kenninaa siniin jechuu barbaada. Kanaaf egaa torban guyyaa dheengaddaa itti fufna siniin jedheen ture egaa kanadha jechaadha. Kanaaf haala kanaan taasisadha. Kana malee immoo amma warroonni achi jirtan keessattuu warroonni achi jirtan amma biyya keenya Itoophiyaa kana keessatti gaa erga birriin amma haaraa ta'eera akka duraa miti osoo qarshiin hin jijjiiramiin kan deemtan jechaadha. Qarshiin amma dhufe kun dhugaan siniin jedhaa qarshiin amma jijjiirame kun bakka seexanuma wayiiti jechaadha. Salaabii miti namni tokko salaabii hiika isaa garuu hin beeku waan bakka anuma namarraa faca'u tokko jechaadha. Keessattuu amma 200 jedhanii fidan sun 200 sun irra immoo qarshii 50 irra barakatan yoom. Kanaafiyyuu bakka birriin baay'ee rakkisaadha jechaadha. Birriin tokko dhibba dhiisaa bakka gatii dhabeera birriin. Kanaafiyyuu akkuma dhuftaniin egaa qilleensa haaraa isinitti ta'uu danda'a yaa ugaa achi turtanii yeroo dhuftan maal hojjennu osoo jettanii inni tokko nagadi jedha inni tokko mana nyaataa banidha inni tokko suuqii banii inni tokko kana godhi. Sinin jedha yaanni keessan bakka garagaraatti facaas deemtu achi deemtu birriin keessan san booda bakka harka duwwaatti haftu achi deebutumoo bakka kanadha. Kanaafiyyuu achi taa'atii karoorsaa waan hojjechuu barbaaddan waan taasisuu barbaaddan achuma taa'atii galee kanaan hojjedha kana godhaa. Kana waan akkanaa kana immoo viidiyoo ta'an kutaattaan gaafa hojjeduree jechaadha siniif hin gadhiisan. Boru galgala yookaan saatii booda yookaan saatii 9 keessa yookaan immoo saatii galgala saatii 3 booda tamsaasa kallattiitiin guyyaa boru wal agarra jechaadha. Egaa guyyaa tokko tamsaasa kallattiiti guyyaa tokko immoo viidiyoo kallattiidhaan viidiyoo akkanaan sinii gadhiisa waan ta'eef jechaadha. Kanaafiyyuu waan gochuu qabdan keessatti warroonni achi jirtan warroonni deemuuf karoorfatan waan taasisuu qabdan hunda isinittiin hima waan ta'eef haaluma kanaan deddeebi'aa jechaadha. Kanaafiyyuu akkas ji'a lamaan tokko gaasin malee hin jiru namni bakka kaasiif achi deemtu achitti bakka akkas goggootu faffacaastu samboo dagaa maaliin jedha rebeektu sinu of eeggadhaa of eeggannoo taasisaa yoo of eeggattan malee hin ta'u dafqa keessan ilaalaa humna keessan ilaalaa umurii keessan ilaalaa isa ilaalaatii tasgabbeessa waan hundasaa jechaa. Kanaafiyyuu guyyaa har'aa kana jechaadha gaa guyyaa walumatti dabaleen kanan sinii deebisee akkamitti qarshii achitti hojjennu kan immoo baay'isachuu dandeenya isa jedhu dhagaan inni guddaan jecha tokkoffaan gaa qarshii kana ofii keessan akkaawuntii mataa keessan irra kaawwachuudhaan ni baay'ifattu jechaadha. Amma fakkeenyaaf isin achitti hojjettanii qarshii 10,000 akkaawuntii koo irratti naagashi jettanii yoo obboleessa keessanitti kennitanii hin hojjetti silaa jedhee yookaan 2,000 yookaan 3,000 irraa dhahee 7,000 akkaawuntii keessanitti isinii gashuu danda'a yookaan isayyuu dhiisuu danda'a jechaadha. San booda garuma deema jechaadha. Cimmis mana guutti qunxuru mana diigdimu maalu yeroo mammaa kan tokko akkas ta'a jechaadha. Kanaafiyyuu akkaawuntii mataa keessan irratti yoo gashattanii oluma isinii deema jechaadha. Yoo namatti kennitanii gaduma deemaa jechaadha. Kanaaf tokko isa kanadha. Lammaffaan immoo egaa nama amantan yoo qabaattan amma isin biyyatti galtanitti keessattuu ijoolleen baadiyyaa keessa jirtan baadiyyaa irra jirtan waan ta'e bitachuu yaala yookaan lafa bitadhaa. Lafni sun amma lafa bakka tokko bakka lamaa yoo bittan
lafni dabalaadhuma deema jechaadha. Gaafa dhuftanoo lafa sun yoo gurgurtan tokkoon qarshii keessan sinii eegaa, lammaffaan bu'aa sinii buusaa. Ilaala. Sadaffaan itti gammaddu jechaadha ofii keessa. Yoo barbaadan mana irratti ijaarrattu jechaadha. Hubadhaa. Inni gara biraa immoo loonis ta'uu danda'a, hoolota garaagaraa ta'uu danda'a. Kana bittanii kaawwachuu dandeessu jechaadha. Hubadhaa. Isaanis sinii horuu qarshiin keessan sinii baay'achaa deemaa jechaadha. Haala kanaan taasisadha. Keessattuu inni guddaan maalidha? Akkaawuntii mataa keessanii qabaachuu qabdu jechaadha. Akkaawuntii mataa keessanii qabaachuu qabdu waan ta'eef kanaan taasifadha. Kanaan haala kanaan yoo deddeebitan, haala kanaan yoo taasisattan waan hundayyuu bilisa baatu jechaadha. Kana jechuun firii hojii keessanii ni argitu, irratti gammaddu jechaadha. Kana malee immoo dura akka carraa ta'e TikTokii ilaalaan jira ture. TikTokii irras yaa'u laayivii galuun kun kana booda TikTokii lamaan qaba. Tokko silkiin koo foormaatii na jalaa ta'e ture. Samuuna isinitti meera. Namoonni gaaffii na gaggaafachaa turtan karaa WhatsAppis, Telegiraamis lakkoofsi bilbilaa keessan hundi isaa waan na jalaa badeef namoonni gaaffii siniif hin deebine yoo jiraattan akka nan komanne daraa irra deebi'aa na gaafadhaa siniin jedheera. Inni gara biraa immoo TikTokiin kunis egaa paaswordii isaa waan irraanfadheef isa tokkicha na jalaa badeera. Haaraa baneera amma torban akkas torban guuteera garuu fooloowerii isaa 1000 darbeera asirratti jira. Viidiyoo akkas 5-6 tokko qofaan gadhiise. Achirraanis fooloo na gochuu dandeessu jechaadha. Seentanii jechaadha. Zanaatii Gindoo kan jedhudha jechaadha. Barbaadanii in argachuu dandeessu jechaadha. Kanaafiyyuu egaa profaayiliin TikTokii koo isa kanadha. Kanaaf isarratti dhuftanii hirmaachuu dandeessu jechaadha. Warroonni TikTokii ilaaltanii. Egaa TikTokii osoo ilaalu achirratti biyya alaa hojjetanii waggaa 3 hojjedhee mana viillaa maal fakkaatu jaariiraa galata kee maaloodha kan jedhantu jira jechaadha. Waggaa 3 achitti hojjenneeti jedhanii mana viillaa guddaa. San booda obboleettiin keenya tokko immoo maaloo nu dhiisaa akkamitti akkas jettu. Nuti kunoo maatiin keenya hiriyyaan kee waggaa 3tti deemee mana akkanaa ijaaraati waggaa 8 achi taa'iti waan tokko soo hin buusin achi taa'e jedhanii nu lolaa jiru. Maaloo nu dhiisaa soobdanii waan hin taane poostiin godhiinaa jettee gadhiiste ture. Sirriidha. Amma namoonni tokko soobdanii wantoota garaagaraa kan gadhiistan waan hin hojjenne amma fakkeenyaaf yommuu baay'ate birriin baay'ee siniif kaffalame 20,000 osoo nyaattanii waggaa 3tti 20,000 waggaa 3tti meeqadha yoo jenne amma fakkeenyaaf waggaa tokkotti 100,100 fi yookaan 200,200 fi 40,000 jechaadha. Ji'a 12 yoo ilaalle 200,200 fi 40,000 20,000 jechaadha. Miti nanda gongore 200,200 fi 40,000 waggaa 3tti immoo 100,700 fi 20,000 ta'a jechaadha. Mana viillaa guddaa kana immoo ilaalaa ga'a. Waggaa 3 kanatti qarshii maatiidha ergoon jira. Bakka garaagaraatti qarshii babaasuun jira. Kana dhiisneetiyyuu jechaadha mee inni 20,000 ta'u gaa 1,700 mana viillaa maal fakkaatu ijaaruu dandeenya? Lafni isaa ishuu meeqadha? Kanaafuu kun waan akkanaa sobadha. Yoo gaa hangii nama godhan yookaan immoo nama zarafaniiru ta'e immoo saamichaa yoo ta'e hin beeku isa beeka. Kanaaf akkasitti warroonni sobdanii waan hin taane gagadhiistanii maatii fi ijoollee kaa walitti naqxan immoo adaraa mee tasgabbaasanii jechuun barbaada. Egaa walumaa galatti gaa guyyaa har'aa viidiyoo bareedaa akka ta'een abdiin qaba. Egaa akkasumatti isinitti tolee baay'ee gammaddanii gorsa akkanaa kana fudhattanii laayikii garuu tuquun jaalattanii. Miqqanyinnatiidha ta'uun beekon. Ani egaa ifaan dubbadha waan hunda laayikiitti bu'a. Isa akkas jedhumoon tuqiinaa gaa namoonni tokko isaa akkasitti laayikii akkasitti galabbatamaa kana tuqu laayikiin kan akkanaati jechaadha. Isa akkanaa kana tuqaa viidiyoo bareedaa akkanaa isinii gadhiisaa jirra. Aarsaa guddaa kaffallee isinii hojjechaa jirra. Bakka haala ittiin viidiyoo waaqaaf galatu hammaan manaaf mijachaa jira malee dur viidiyoo akka ittiin gadhiisu anaa fi waaqa kana beeka dhugaan isiniin jedha. Galata isaa ammas immoo aarsaa baay'ee kaffalaa jirra.
silkiin kun qofaan kan irra taa'ee ani amma viidiyoo kana waraabaa jiru biteen osoo ittiin fayyadamiin jechaadha. Qarshii meeqatti baasee bitee otoo ittiin fayyadamiin laayitiis qaba ture, ibsaas ofirraa qaba ture, bakka silkiin taa'us ofirraa qaba ture. Ibsaasaas didiina jalaa tabalaashee bakki silkiin irra taa'us cabee akkuma hin taanetti walitti dhee aarsaa kaffaleen akkasitti dhee viidiyoo kana isin hojjechaa jira jechaadha. Kanaafiyyuu isin immoo nun jajjabeessitanii nu maddii dhaabbattanii nun deeggartanii safuudha. Kanaafiyyuu haa ta'u kamiifuu guyyaa boruu immoo laaviidhaan wal agarraa hanga ammaatti kan nu faana ta'e waaqni abbootii keenyaa, waaqni Abrahaam, waaqni Isaaq, waaqni Yaaqoob, waaqni hunduma keenyaayyuu gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos waan hundi keenya akka arjummaaf dhiifama isaatti kan sa'a kanaan nu ga'e galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Haadha isaa qulqulleettii Dubroo Maariyaam ergamoota qulqulloota isaa wareegamtootaaf duuka buutota isaafaan kabajni ulfinni waaqummaan isaaf haa ta'u. Egaa kabajni qulqulloota isaaf araarsummaan akkasumas immoo eebbi isaanii nu faana haa ta'u kan qulqulloota wareegamtoota Waaqayyoo. Egaa nagaa ta'a kabajamaa. Egaa warroonni haaraa sabskiraayibii gootanii warroonni miseensonni keenya sheer gootanii hundumti keessa walumaa galatti immoo laayikii gootanii akka na gammachiistan abdiin qaba. Galatooma alfaadhaa nagaa ta'a.